mana isin gaafadha maaliifin anis baddus ta'u shallees ta'u baalagees ta'u teessanuma eessayyuu na naqxan eriguu na naqxan isii ofitti qabdanii achi naqamuu hin dandeessan maaliifin maqaa keessanii nan jira. Dhiisi akkasin jedhenti jiikoo namni hundumtu si beeka miidiyaa kanarra Oromoo mititi warrumti soddaayyuu si beekuu si jaallatu dhabii mucaa kana nuti tola. Jechi ishee hundumtuu dhugaadha jedhu maaloo dhiisi akkasin jedhini kaa'ee maqaa hin qabne namni har'a sitti baasu jiru. Koo keessa seeneen beeku ani gandi tokko hin jiru. Na abaartaniis na eebbisanis rakkoon tokko hin jiru. Gin haadhumati keessanii akka hin jiraadhu bicha Oromoon tiyanaaf eeyyama. Gargaarsa keessanii isin fedhu akkana gargaaru isin barbaadu. Dhala bichaa na eeyyama. Dhuguma yoo dhiiga Oromummaa walitti qaban dhuguma yoo dhiigni kiyya dhiiga keessan keessa jiraatu dhuguma yoo nan intala keessan ta'ee Oromoon nama fokkataa ana qofa bichaan qabdu galata waaqayyo immoo fokkataas bareeda sanumu rabbumaadha. Ani gaafan kaleessa sabaaf sagalee ta'u gaafan rakkataaf sagalee ta'u malkiin ani miti sagalee kanan ta'a ture. Ilma Oromoo intala Oromoo ta'uudhaan sagalee ta'a ture. Galanni waaqaaf haa ta'u. Galanni kiyya kanaa ta'e erga jazaan kiyya kanaa ta'e rakkoon hin jiru. Gin ani Oromoo tiyyarraa waan hin fedhu. Oromoo tiyyarraa waan hin fedhu. Saba kiyya kanarraa waan hin fedhu. Haadhumati yaa kan jiraadhu uummanni biyya kanaa eeyyoo barbaada malee waan biraa waan akka hin barbaadu. Tiijis ittiin qabamne bakka sanatti ani ifama jedhee maaddii tokko oolishoo wajjin qammasu garaadhaan ifama shidhaaf godha. Afaan inni miti garaadhaan maaddii san cabseet illee kan waan fokkataa hojjete ishiidha. Rakkoos miti erga ishiinuu maaddii san cabsite maaddii jechuun mijuu jechuun ulfaata. Namni mijuu waliin qammase deebi'ee waliin nyaata. Namni maaddii waliin qammase deebi'ee waliin nyaata. Afaanii wal fudhannee waliin nyaanneera. Haan cabsee ishidha. Agootu erga ishiitti fakkaate. Raayii dhiifama isin gaafadhaa dhiifama naa godhaa. Alaa balazaa yoo dhimma kan koo qabaatan immoo dhimma ganniitirraa bu'aati qottaa dhimma keessanii natti qottaa. Dhimma keenya dhimma kiyyaan yoo dhimma kiyyaan hin taanetti warri dhimma biraan irraa qabdan dhimma keessan natti na gaafachuu dandeessan garuu dhimma ganniitiin namni takka kanatti dhufu. Meeqalatu hulu. Bakka jabaadhu isinillee wal arguu yaalaan. Sinillee wal argitanii laayiviis ta'ee maalis ta'ee tokkummaa keessatti ajandaa kana gabgochuu kan danda'u isin lamman beekte. Kanaafuu uummanni hammi kun sida. Oh ganni maal jedhu. Ulfaadha uummata koo Oromooti yaa ulfaadha kabajamaa. Hundi keessanuu kabajamaa saba koo bakka kana argamtan xiqqaama guddaa hundi keessanuyyuu ulfaadha kabaja argadha. Rakkoon hin jiru. Awaayyoo miti nama hedduu waliin bu'iisii numa jira waliin bu'iisii nurratti hin eegalamne rakkoo miti ana gama kootiin takka rakkoon qabu dhugaa ilma waaqaa dubbachuudha dhugaa lafee yaacee kiyya wanni takka rakkoon hin jiru gama kiyya wanni feete maan taane ana biraa rakkoon hin jiru naatuun sinin jee jiraan jiraachuu fedha sinin jee jira akkan jiraadhu bicha har'as taanaan borus taanaan naaf eeyyamaa Oromoo ani Oromoo tiyyarraa waa takka hin fedhu saba kiyyaan waan takka sinirraan fedhu gin haadhuma tiyya san miskiina akkan jiraadhu bicha tana bicha naaf eeyyamaa. Kana bichaan sanarraa fedhaan. Kaleessa oolmaa isinii oolee isinii oolee. Intala Oromoo takkatti oolmaa isinii oolee jira. Waan irraa eegamu saba kiyyaa godhee jira. Gahee saba kiyyaa bahee jira. Xiqqaattus guddattus. Oolmaa saba kiyyaa oolee jira. Ani immoo oolmaan Oromoo irraa barbaadu akkan jiraadhu bicha Oromoon akkanaaf eeyyamtu barbaada. Akkan jiraadhu bicha. Biyya kana erga dhufee ji'a sadii. Ji'a sadii kana keessatti waa baay'ee ta'ee jira. Aarsaa baay'ee kaffalee jira. Qormaata baay'ee argee jira. Galata Waaqayyoo qormaata nama ta'ee namni hin qoramne hin jiru baay'ee. Nama ta'e namni hin qoramne hin jiru. Lubbuun hin qoramne lubbuuyyuu miti. Lubbuu qoramteetu iyyuu sibiila ta'ee dhaabbata. Kanaaf ani rakkoon tokko hin jiru. Na abaartaniis na eebbisanis rakkoon tokko hin jiru. Gin haadhumati keessanii akka hin jiraadhu bicha Oromoon tiyanaaf eeyyama. Gargaarsa keessanii isin fedhu. Akkana gargaaru isin barbaadu. Dhala bichaa na eeyyama. Dhuguma yoo dhiiga Oromummaa walitti qaban dhuguma yoo dhiigni kiyya dhiiga keessan keessa jiraatu dhuguma yoo nan intala keessan ta'ee Oromoon nama fokkataa ana qofa bichaan qabdu galata waaqayyo immoo fokkataas bareeda sanumu rabbumaadha. Ani gaafan kaleessa sabaaf sagalee ta'u gaafan rakkataaf sagalee ta'u malkiin ani miti sagalee kanan ta'a ture. Ilma Oromoo intala Oromoo ta'uudhaan sagalee ta'a ture. Galanni waaqaaf haa ta'u. Erga galanni kiyya kanaa ta'e erga jazaan kiyya kanaa ta'e rakkoon hin jiru. Gin ani Oromoo tiyyarraa waan hin fedhu. Oromoo tiyyarraa waan hin fedhu. Saba kiyya kanarraa waan hin fedhu. Haadhumati yaa kan jiraadhu uummanni biyya kanaa eeyyoo barbaada malee waan biraa waan akka hin barbaadu. Tiijis ittiin qabamne bakka sanatti ani ifama jedhee maaddii tokko oolishoo wajjin qammasu garaadhaan ifama shidhaaf godha. Afaan inni miti garaadhaan maaddii san cabseet illee kan waan fokkataa hojjete ishiidha. Rakkoos miti erga ishiinuu maaddii san cabsite maaddii jechuun mijuu jechuun ulfaata. Namni mijuu waliin qammase deebi'ee waliin nyaata. Namni maaddii waliin qammase deebi'ee waliin nyaata. Afaanii wal fudhannee waliin nyaanneera. Haan cabsee ishidha.
agootu erga ishiitti fakkaate jeennis. Ammas immoo bakka miti bifama jedhee waa'een jireenya namaa nan dhibu yaa jireenya biyyahu na ulfaattee humna ollatti taate. Jireenyi biyyayyuu sirreeffadhu ayee jireenya namaatii miti. Kanaan siniin jaa Oromootiya ulfaadhaa kabajamaa jiraadhaa warra isa jirtan hundi keessanuu ulfaadhaa kabaja argadhaa yaaboo saba koo baganaa jiraatan bagan siniin furaa bulaa deemanaa. Waan sinirraa fedhaa boonaa sinillee atillee galatoomii abrishaa atillee galatoomii rabbirraa atillee galatoomii even ijoolleen hundi keessan jirtan maal taata warri jettaniif ulfaadhaa kabajamaa kabaja argadhaa isiniin jaati jaanisitti isin qabannee dhiifama ammoo waaqayyo nuti dhuma nu barsiise. Mee ganniiti yaa ila asirratti ijji namaa kun ila waa arguu barbaaddi. Nutillee wanti nuti dhaga'uudhaaf ammallee yoo xiqqaatte marraa meeqasitti dawwale keessaa waa waliin jenne ni beeyta. Atis waan naan jette ni beeyta. Wanti nuti barbaadnu isin lamaan irraa akka gartee hammeenyi isin gidduu deemee gara dhagaa garanaan isin gidduutti deemaa jirullee qalbiin akka cabdu garamarraa garama qulqulluurraa obbolummaa makalee sallaala nama namaa dhiisee rabbi isaa dhiisa yoo osoo miidhama qabdu osoo sitti balleessan osoo gartee sitti miidhamtu osoo miidhama san argitu dhiifama garaa irraa ta namaati miti ta rabbii ta kaleessaa san dhiifama garaa irraa olii jedhaa isin lachuumee afaan irraa fudhadhaati. Tigisti itu nuti balleesse ila meeqatti mutu godhadhume Ammas nu dhiifama jee jiraatu. Ammas taanaan akka qalbiin isiillee sitti fayyu akka qalbiin isiillee si gammadu sitti balleesse obboleetti tiyya dhiifama jedhi tigisti. Bakki nuti ol geenyu hin jirru bar bakki nuti ol geenyu hin jirru ishiin jireenya ishee ani Ganniin boonani araa fi miti ani wanta boona tokkoffaa ganniin kan baruu qabdu ani ara isitti yaadee yookiin ofii kiyya bareedduu ta'ee isii busheessuu fi miti kan wanta kana godhe ani gammeenuu ragaa naa ba'a oduu ufe inni fiintarii hojjetu Sani tuyyuu deebii seenuun hin barbaachisu itti jiti yaadho. balleessin kiyya kana miti kana barru balleessin kiyya kana. Tiji adara abbaa kooti girmaa kootiin akkan hin kanneen beekta. Bakka sanitti jaarsummaa jedhamee ijoollee Lubbuu anatu balleessi isa bar kanaafan balleessi hin jeebaran. Isa natu balleessi hin jeebaran. Oromoon tiji ni beekti. Oromoon miliyoona irreecha irratti na argiteetti. Oromoon miliyoona tiji irreecha irratti argiteetti. Irreecha sani sana qeemmoo arraa uummata kootii waan hin qabuuf malee natti toleetti miti baay'isee. Isa kan balleessi kiyya ani balleessi kiyya kan jeef kanaaf barganni asii xiqqeessu osoo hin taane ani isa laalufan laayivii isa laalufan hoo dhuguma si busheessuudha sitti qabee waan akkasii si xinneessuudhaaf akkas godhe maaramii fi masqalleen wajjin ani sun natti ilaalte. Ani gannitti ganni nutti agarsiise yennaan ani itti agarsiise koomentii wayii ilaaletan kolfi kan koo koomdhannaa dhiise. Bas kanarra wanti ani balleesse jeefu achitti laayivii barachuu naa hasirraa fiintariin qabu naa hasirraa hojjetan bane malee sirratti waan tokko raawwachuuf himeti. Kanaafuu dhiifamaa ani si dhiiseera andurumas si dhiiseera. Baay'ee waaqayyo waan ta'eef waaqayyo hunduma keenyaafuu otoo hin beekin oduma beeknu warra cubbuu hojjete hundaafuu ifamaa godhu Kiristoos abbaan koo ifama siifaa godhu anaaf illee namaa godhu. Boona takka dubbanu. Akkuma naataa Oromoo tanuma fedha masalaama. Nakkoon hin qabu. Ganni hin bayiniitii qoy munirti yamee wanta kabicha ganni hin bayini. wanta akka jirame yeroo takkatti maal jechuu barbaadeeti rabbirra tokkoffaa namni amantaa qabu wal hin dhabu. Tokkoffaa wanni ani ganni tana jaaladhuuf amantaa isiitiin amantaa isii qulqulluu harkatti isiin qabattee amantaa isiif ta'e amantaa isii qabattee hawaasa isii kana bira dhaabatte. Namni amantaa isaa osoo hin qabanne hawaasa bira dhaabatuu hin danda'u kana bareechaa beeka amantaa feete qabaadhu. Amantaan ati qabdu sun murteessaadha. Hawaasa keessatti dhalatte saniif tajaajila godhuu fi akka namaatti nama taatee nama wajjin jiraachuuf amantaan ati harka qabattu sun yoo amantaa keessan qabattee amantaa keessan kan jabeessine tahe nama tokko ijaaruu nama tokko waa godhuu hin dandeettu kana bareechaa beeka. Wanni mucayyoo tana jaaladhuuf dursa amantaa isiitti seeraan qabatti. Lammaffaa namni amantaa qabu nama miidhu. Maaliif amantaan kamuu kan nama miidhu jedhuun agarree nuti. Amantaan kamuu kan nama xiqqeessi. Lafaa kana keessa hin jirreedhaan ani ibsituun Oromoo jechuudha. Baay'een gurraattiidha. Fiiltariin fayyadaman qaamni fi unkaan dubartii mini dhiiratu fiiltarii fayyadamaa miti jedhama. Kun wanta nama qaanessu kun wanta mataa gadi nama buusisu wanti tokkoyyuu hin jiru jechuudhaan. Lammaffaa immoo kun dhukkubas miti jamaa coophxoo moo fantoodha. Ilmi namaa qoda bashitaa baatee asirra naanna'aa oolamni. Kan guyyaa keessa namatti dhufu dhukkubsatee yookiin immoo dhukkuba namarraa namatti daddarbuun iyyuu namni miidiyaa kanarra deemaa oola. Uumama waaqee namaaf kenneen wanti nama qaanessu wanti tokkollee hin jiru jechuudha.
Inna tiijiinis immoo amma kana negatiivii taatee itti yaaddee bifa ishee gurraachina sana mul'isuu salphisuuf viidiyoo waraabde abdii jedhu ani hin qabu. Amantii akkasii hin qabu dhugaa dubbachuuf ta'ee jennaan. Maaliif jennaan mucaan kun bilginnaa hojjechaa jirte osoo hin taane irreecha deemtee irreecha gaafa deemtu immoo kaameraa viidiyoo hundumatu walirra godhaa laayivii baatee kaameraa irra gootee sana booda Oromoon immoo kunoo ol bira qabee iyyee jechuudha. Ol bira qabee kunoo isa fiiltarii qabu anaanuna jechaa oolan miidiyaa kanarratti hangaruu dhimma hin qabu cheekiin godhan dhugaa Kiristoos maaliif jennaan jireenya mataa keenyaa qabna jireenya mataa keenyaa mana keenyatti jiraanna hundi keenya jechuudha. Agasmara jaalalaaf wal kabajuutu mana waliin fida malee wanti Oromoo wajjin walitti nu buusu wanti tokko iyyuu hin jiru. Kiisii isaanii keessaa kiisii keessa isaa kee fuudhee Oromoon kiisii keenya keessa kaa'u hin jiru. Yoo wal jaallanne wal kabajne garuu akkas laayivii baanee waliin dubbachuu dandeenya jechuudha. Gammachuu fi gaddarratti waliif hirmaachuu dandeenya. Sanaan addatti as dhufee wanti Oromootti na boossisee lakkii bifi koo ani diimtuudha ani gurraacha si jechisiisu waan tokko iyyuu hin jiru ganni. Dhugaa Waaqayyoon siif hima. Booni jireenya Seeruun hin barbaachisu sitti jiti yaadho. Balleessin kiyya kana barru. Balleessin kiyya kana. Tiji adara abbaa kooti girmaa kootiin akka hin kakanneen beekta. Bakka sanitti jaarsummaa jedhamee ijoollee Lubbu anatu balleessi isa barkanaafan balleessi hin jeebaran. Isa natu balleessi hin jeebaran. Oromoon tiji ni beekti. Oromoon miliyoona irreecha irratti na argiteetti. Oromoon miliyoona tiji irreecha irratti argiteetti. Irreecha sani sana qeemmoo arraa uummata kootii waan hin qabuuf malee natti toleetti miti baay'ee. Isa makkan balleessi kiyya ani balleessi kiyya kan jeef kanaaf barganni asiif xiqqeessu osoo hin taane ani isa laalufan laayivii isa laalufan hoon dhuguma si busheessuudha sitti qabee waan akkasii si xinneessuudhaaf akkas godhee maaramii fi masqalleen wajjin ani sun natti ilaalte. Ani gannitti ganni nutti agarsiise jennaan ani itti agarsiise koomentii wayii ilaaletan kolfi kan koo koomedhannaa dhiise. Bas kanarra wanti ani balleesse jeefu achitti laayivii barachuu naasirraa fiintariin qabu naasirraa wiyyatan bane malee sirratti waan tokko raawwachuuf himeti. Kanaafuu dhiifamaa ani si dhiiseera andurumas si dhiiseera. Waaqayyo waan ta'eef Waaqayyo hunduma keenyaafuu otoo hin beekin oduma beeknu warra cubbuu hojjete hundaafuu ifamaa godhu Kiristoos abbaan koo ifama siifaa godhu anaafillee namaa godhu. Boona takka dubbanu. Manaataa Oromoo tanuma fedha masalaama. Nakkoon kan ganni bayniitii qoy munirti yamee wanta kabicha wanta akka jirame yeroo takkatti maal jechuu barbaadeeti rabbirra tokkoffaa namni amantaa qabu waliin dhabu tokkoffaa wanni ani ganni tana jaaladhuuf amantaa isiitiin amantaa isii qulqulluu harkatti isiin qabattee amantaa isiif ta'e amantaa isii qabattee hawaasa isii kana bira dhaabatte namni amantaa isaa osoo hin qabanne hawaasa bira dhaabatuu hin danda'u kana bareechaa beeka amantaa feete gabaadhu. Amantaan ati qabdu sun murteessaadha. Hawaasa keessatti dhalatee saniif tajaajila godhuufi akka namaatti nama taatee nama wajjin jiraachuuf amantaan ati harka qabattu sun yoo amantaa keessan qabattee amantaa keessan kan jabeessine tahe nama tokko ijaaruu nama tokko waa godhuu hin dandeettu kana bareechaa beekaa. Wanni mucayyoo tana jaaladhuuf dursa amantaa isiitti seeraan qabatti. Lammaffaa namni amantaa qabu nama miidhu. Maaliif amantaan kamuu kan nama miidhu jedhuun agarree nuti. Amantaan kamuu kan nama xiqqeessi. Lafaa kana keessan jirreedhaan ani ibsituun Oromoo jechuudha. Baay'een gurraattiidha. Fiiltariin fayyadaman qaamni fi unkaan dubartii mini dhiiratu fiiltarii fayyadamaa miti jedhama. Wanta nama qaanessu kun wanta mataa gadi nama buusisu wanti tokkoyyuu hin jiru jechuudhaan. Lammaffaa immoo kun dhukkubas miti jamaa xoobxoomoo fantoodha. Ilmi namaa qoda bashitaa baatee asirra naanna'aa oolamni. Kan guyyaa keessa namatti dhufu dhukkubsatee yookiin immoo dhukkuba namarraa namatti daddarbuun iyyuu namni miidiyaa kanarra deemaa oola. Uumama Waaqayyo namaaf kenneen wanti nama qaanessu wanti tokkollee hin jiru jechuudha. Innaa tiijiinis immoo amma kana negatiivii taatee itti yaaddee bifa ishee gurraachina sana mul'isuu salphisuuf viidiyoo waraabde abdii jedhu ani hin qabu. Amantii akkasii hin qabu dhugaa dubbachuuf ta'ee jennaan. Maaliif jennaan mucaan kun bilginnaa hojjechaa jirte osoo hin taane irreecha deemtee irreecha gaafa deemtu immoo kaameraa viidiyoo hundumatu walirra godhaa laayivii baatee kaameraa irra gootee sana booda Oromoon immoo kunoo ol bira qabee iyyee jechuudha. Ol bira qabee kunoo isa fiiltarii qabu anaanuna jechaa oolan miidiyaa kanarratti hangaruu dhimma hin qabu cheekiin godhan dhugaa Kiristoos maaliif jennaan jireenya mataa keenyaa qabna jireenya mataa keenyaa mana keenyatti jiraanna hundi keenya jechuudha. Agasmara